Hello, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aashatu Dida jirtu akkam nagaa jirtu jajjabaatu isiniin jecha har'a keessummaa ajaa'ibaa tokko qabannee isinis dhiyaanne keessummaan keenya akkuma argitan kun keessummaa kabajaa jaalatamaa fi baay'ee beekamaa ta'e fi namoota biratti baay'ee jaalatamaa fi hawwatamaa yoom dhufa jedhan didaatu qabannee dhufneerra. Didaani. Nato ejira kanan je. No. Nato ejira. No, yo tikkaate malee no. Sitti tikkaate malee no. Akkuma Kadir jedhee har'a didaan dhufee jira baay'ee desnu jedhee jira. Kun isinillee akkuma argitan didaan nama baay'ee isin kabajan nama baay'ee isin jaalataniidhaan biratti dhufeera. Inni dhufa jennee jechuun nuti sadarkaa inni nu bira dhufu hin geenne. Haa ta'u inni nun tuffannee itti wara xiqqoodha nun hin jenne dhufee nu laalee jira baay'ee desnu jedheera. Gammachuun keenya gammachuu keessan akka isin gammachiisu ni beekna. Laaki gachuun nutti agarsiisa adas sin jedhe asumaan didaan salaam isin jedhe gara viidiyootitti hin deemna. Hai. Jirra jirtanii hordoftoota kabajamtoota Ashaatiyuu kan addunyaarra jirtan akkasumas immoo biyya keessa kan jirtaniif biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoof jaalalli keenya isin bira haa ga'u sin jedha qaxaleewwan kiyya. So kabajamtoota Ashaatiyuu egaa akkuma argaa jirtan har'a guyyaa sanbataati sanbata guddaadha. Gaafa guyyaa 12 guyyaan irra Sanbata Mikaa'ela. So har'a mana isaatan jira ashaan teenya kan hin deessee baga gammadde jechuufan as dhufe akkuma argaa jirtan qaxaleewwan kiyya. So ilmi keessan immoo kan biyya bulchu kan biyya ofii jaalatu kan ummata ofii jaalatu isiniif ta'u jedheetan isinin jedhe jechuudha. So anillee baay'ee gammadeetan jira. Dhugaan isin jedha baay'een gammadee. Normally isa waliin qofa wal agarre malee ashaa waliin argine har'a ishee argee jira dhugaan isin jedha. So egaa akkuma beektan ashaan illeen tanaan dura biyya alaa turteeyyuu achitti na hordofaa turteeyyuu achiin booda biyya oga galtee booda maaliifan yuutuubiin hojjenne jetteetu jechuudha. Dugda ofii hidhatteetoo hojjechaa turteetoo achiin booda sanaan booda immoo jechuudha wal qunnamnee sababa isaatiin jechuudha. Viidiyoo isaanii jechuudha wal guddisaa ta'u sheerii isaa gochaa ta'u sheerii naaf godhaa ta'u walitti hirkachaa ta'u asiin geenye jechuudha. Har'a immoo ilma isaa gaafachuuf dhufeera baay'ee gammadee jira. Dhugaan isin jedha baay'ee gammadeetan jira. Baga gammadan jechuudha baay'eetan. Aamin nullee aamin jennee irraa taqabballee jirra. Egaa didaa jechuun dhugaa dubbachuuf taate haalli walitti dhufeenya keenya baay'ee dheeraadha. Akkamitti hojjetan didaan osoo wal hin barin dura internet irratti hordofaa turre chaanaalii isaa hordofaa turre yeroo osoo chaanaalii hin barateen dura illee ani fakkeenyaaf yeroo akka mataa kiyyaatti isaan yuutubaroota. Ati of hin baasin of gadi hin qabin of gadi qabin qabdu waa'ee kana ta'u. Kana jechuun kiyya an yuutubara miti jechuu osoo hin taane. Egaa haati manaa kan ko Aishaan baay'ee waa'ee yuutuubii beekaa turte yeroo biyya alaa turtetti waa'ee yuutuubii beektii fi faayidaa yuutuubii beekti. Yuutuubiin immoo akkamitti karraa milkaa'an illee hubannoo gahaa qabdi. Achumaan didaa wajjii wal qunnamaa turani. Yeroo didaa wajjii wal qunnamanitti didaan jajjabeessaa nama turedha. Yeroo isin jalqaba biyya alaa turte illee jajjabaadhu gaafa biyya galte illee immoo hojii milkaa'ina qabuu fi hojii baay'ee irraa milkaa'uu danda'u wajjin hojjanneetiin galma ga'uu dandeenyu wajjin hojjanna jedhanii bifa saniin wal argine achirraa kan ka'e immoo bira dabarre hin galtee Aashaan gallee jennaaniin sheer gochuudhaan namoonni ba'ee tokko yuutubaroonni tokko eenyumtuu yuutubaroonni taatanii warroonni jirtan hin beeytanii namni baay'ee hagam nama akka nama simatu yeroo itti bilbiltee sheer naa godhi jettuun hagam akka nama simatu isinillee hin beeytanii garuu didaan kana hundaarraayyuu bilisa ta'e guyyaa jimaatatii fi guyyaa sanbatam sanyoo hojjaa duraa eenyumaafuu sheerniin godhaa koottaa gama kiyya ijoolleen Oromoo wal qabanneetiniin jajjabaannii wal guddifneetiniin galma guddaa wajjin geenna jechaatiin nama kaawwa akkanaa qabateetiin sheer nu gochaa ture haa galamu isaan jechuu barbaadaan didaadhaan asirratti. Gidduudhaan daqiiqaa lamaan takka haasawuun barbaada ispeeshaalii waa'ee internet waa'ee yuutuubii ilaalchiseetu jechuudha fuudhawwan kiyya. Ni Oromoon akkuma beektan Oromoon kara miliyoona
jaatama moo kan? At least 60 Miiliyoona 60 taanitu jechuudha firoota koo. Dhugaa dubbachuudha waliif subscribe hin goonu share like waliif hin goonu. Na waa'ee kana ilaalchisee baay'ee isin komadhiitan jira maaliif share waliin goone maaliif subscribe hin goone especially youtuberoonni xixiqqoo hin jiran kan guddachuu barbaadan ani wannan isin jedhu warreen sarara keessatti news gaafatan share godhiif normaali homaa jechuun hin gaafatu waan sirraa annoodhu hin jiru normaali ati gochaa jirta garuu warreen youtuberoota guguddaa ta'an immoo jechuudha ibba keessa parsantii 30 ta'e 70 normaali yoo bilbiltee bilbilan kaasanii yaada kana ilaalchiseetu dhaaba dhugaan isin jedha wala jaalan ijoollee wala qaban dhugaan jibbinarraa wanti argachuu wanni nuyi hargannu takka hin jiru waan ta'eef wal jaalachuu wal bira dhaabbachuun jechuudha gaadhedhina yaada rabbi sin jaalataati rabbi wanti jaalatu waan ta'eef so subscriber irratti baay'ee dadhabbii guddaa qabdan jechuu barbaadetanii subscribe godha isin galee share godha jechuu barbaadetanii isa kana egaa yaadni amma didaan kaase kun baay'ee yaada fudhatamaadha keessattuu moo batalay warroonni monetize hin ta'in jiran fakkeenyaaf yoo gadi buunu subscribe isaanii warroota gara dhibbaa gadi kumaa gadi jiran kanneen subscribe godhi maal miidhamnamaa like akkuma gootanii baratan subscribe gochuun video san immoo share gochuun hiriyoota keessanii gruupii warroonni qabdan gruupiidhaaf share gochuun kun wal fayyadu wal jajjabeessu by the way osoo aan eenyummaa kiyyan beekne namoonni video isaanii ilaaltan fakkeenyaaf subscribe nama na godhan namoota video kiyya ilaalan hunda beekuu dhiisuu danda'a laakiin namni isin keessatti like gootanii hiriyaa kata keessan gaafa isin share gootan homaa waa tokko isinirraa hin miidhamu namichaaf immoo faayidaadha waan ta'eef hin jajjabaataa hin guddataa hamilee olataa kanaa walaa jabeessin isin jechuudha rakkisnee jirra karaa ashaatti gadaa deemu deemnu gara qophii keenyatti illee yookaas deemnu kan didaa dubbadhee hin xumurre maaliif dhugaa didaa haganoo dubbadhee xumuruu hin barbaadu didaa jechuunis maaliif nu hunduyyuu sadarkaa jedhamu san nama hin ga'inidha didaan akka waan tokkotti nu dursa akka waan tokkotti mootu sadarkaa gaariirra jira nama ilaalcha gaarii qabu ammas kanamichaa miti kanaa olitti guddatuu qaba didaan warroonni yuutubaroota karaa 100 lakkaa'amu warroonni qabantu jira isaan sunillee gama kennaan dhufanii share nu gochuu qaban isaan waliin immoo connect ta'anii wal qabannee yoomiyyuu mootu akka ijoolleen oromoo maaliif daarii haga daarii oromootitti fakkeenyaaf wallaggaa hanga harargeetti baalee hanga asin imootu akkuma san harargee booranaatti harargee hirna ciro ijoolleen hundi keenya wal qabannee ijoolleen haramaayaa ijoolleen diridawaa ijoolleen imootu asin ciro ijoolleen asaba tafaree tirtan ijoollee harargee ijoollee hadareefaa injirtan eessa jennee eessa lakkoo subscribe godhaa jira as jechaanee imootu ijoolleen biyya alaa jirtan ijoolleen Ameerikaa jirtan ijoollee Awurooppaa jirtan hundi keessan like share subscribe jechuun akka nu jajjabeessan isin jecha haadha manaa kan gama Ashaatti isin dabarsa adamo dhugaa dubbachuuf didaan kennaa ajaa'ibaa qabatee maatii keenyaaf rayyaaniif dhufe rayyaan maal jechuu dhufe baga dhalattee isinillee baga gammaddanii rayyaan illee mootu baga gammaddee baga mucaa nama gaarii ta'e nama karaa gaarirratti guddatudha isin haa ta'u jechaaf dhufe taqabballee jirra Ashallee yaada isaan keessaa ayyee daawwattoota kennaa isaan yaada bira bal'inaan haasa'an malee duraan dursine kan dhufne kennaa didaa taqabbaluu fi didaan bishootumeessayyuu mojarraa ka'ee gara magaalaa Adaamaatti nu laaluudhaaf ani waan deemna laaluuf dhufe kan dhufe moota harka duwwaan dhufne kennaa rayyaan kiyyaaf qabatee dhufe kennaa isaa taqabbalee isinillee na wajjin fudhattan isiniin jala taqabbalee jechuun kiyyaaf dhiifama afaan oromoo qulqulluu dubbadhu nan jettan gisee baay'ee kanaaf isinoo kennaa didaan nuufi fide kallattii maal isin fuulduratti fudhadhee isinis na laaltanii anis ni laaluudhaaf gaggeera dhugaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota Didaa Tube egaa kan kennaa kana narratti akka salphaatti wanni jechuun qabdan ifama guddaa isinitti xiqqaa ta'e dheena yaada kan jechuudha. Normally inni kun xiqqoodha dheena yaada natti tolu dide ifama guddaan isin gaafadha. Kennaan ifama gaafatu galata guddaa argadha isinilleeni hora bulaayi. Taa ulfaadhaa kun kennaan didaa rayyaaniif kenname isa kana fakkaata agartanii.
kana fakkaata. Ayyee daawwattoota keenya kana fakkaata daawwattoota keenya rayyaan kiyyaaf kan dhufe kana fakkaata isiniin jedha kennaani yoo barbaachisaa ta'e killee isin agarsiisaa baay'ee dasna jedhee jira isinillee akka dassiin jedhu ni beeka. Warra dassiin jedhe laayikii gochuun nutti agarsiisaa isiniin jenna daawwattoota keenya kennaan diqqaan qabu baay'ee waan guddaadha inni namni akka namaa kenne guddaan jedhu ka fudhatu jedhu malee saniifin didaan waan xiqqaadha malee waan guddaadha maashaallah didaa baay'ee galateeffadha isinillee akkanaa galateeffattan abdiin qaba isiniin jedha daawwattoota. Egaa gama dhumaatti yoo ka deebinu taate egaa anama didaan ifaajee dhufee amma immoo ganaa tiraanspoortii jira tiraanspoortii kana bira karaa hedduutu jira. Bu'aacee jira biyya keenya yeroo mana ba'an dura miilan deemanii itti aansanii gaarii bira ga'anii itti aansanii taasii bira ga'anii itti aansanii konkolaataa bira ga'ama waan ta'eef. Biyya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti wanti akkanaa kun jira. Anyways yaadni jiru kana jechuu barbaadetanii. Egaa baay'ee galatamsiin jecha asumaan immoo didaa malee irra deebi'ee galateeffadheetiniin xumuruu barbaada. Hordoftoonni keenya warroonni didaa chaanaalii didaa irraa gara keenya dhuftan didaan kun har'a mana keenya dhufee jira chaanaalii keenyatti dhufee jira. Asumaan nu simadhaa nu keessummeessaa nu gaggeessaa siin jenna. Baay'ee hangama kiyyaan xumuree jira. Horaa bulaa kabajamtoota hordoftoota didaati yoo bee. Kabajamtoota hordoftoota Ashaatiif horaa bulaa nagannaa jedhaa. Turtii gaarii isiniif haa ta'u sanbanni guddaa immoo sanbata guddaan kan guyyaa boqonnaati ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa nagannaa jedhaa. Bye bye.